Tole. Ati mana geelet iyyaate isa sanuun halluu feetaasa mana geelet iyyaate ka geelet iyyaayyaanii siinti ayyaana deemka tamaa kana ni dhiira zamanaa kana dura ta'e dubartii eessa dalayte meeqa dalayte Guyyaana kana jimmata hedduu gasuma dhugamu guyyaana kana si gammachiisa dummata dhufu faadhii ishee waan ajaa'iba silaa waan torba baatirraa dalagaa butaan jiru baatirraa hin baa bara si namni fachiisu bakka kamee egaa walitti dhufu namni fachiisu ni beekta akkamitti si mufachiisa ati miskiina tana raayimii wanta maaliif si godha ati nama dalagatu nama kabajaa qabu nama akkasumatti jireenya kana firraa beekee deemu jiru nama kanaan yoo fi wanta akka jee jireenya keetuu gafee jira bara waa jaasaa jaatti أنا وليدتي كانت تبدين دراتي كانت هي ناس حول ولكن كلتورا كويه فتو لا لا ما كنا نحن بس جامعة برنوت أنا ما أفتح برنوت هذا كثير أقول في ما لقى في الجنة كان في الجنة Silaawu maal goona gaa'oo namni biyyaan baa jiru yoom takkaa jaartii wajjira haa guddoo san harkatee beekaa miti guyyaa sabtii keenyaan jaarsa gurri babal'ate jaartii na biraa deema jee kaan achi lallaba kaanis asii jaartii wayii yaara yoom masa gattiinii jaartii wajjira haa fudhannu likumuttu biyya arabaa kana keessa eega dhufne isiin asiin kutti inni asiin kutte dalagaadha rahaan hin jirtu jechuudha tanaafuu mee Ono ya ada mana kaya jitati. Malu mah gua tisati malu gua dijirta. Anggu mau semua diam nih kau nebir ketai kah? Malu mah tadi karena tirat tak hajuru bijian nama cint tenak abati ti. Nebir ketai mah warza ada regati gain dia mufin karena tila kopai. Wanti aja jurat humara kau kau bahuma nirari lah tikas bodoh bijatnya wago dan nesi din. Aku makan anu. Andi mau makan karena nafun tini bars. Lalu dia kanu capse itu mana tadi. Tuai gua dekat sih nanti dekat. Ya kita kagir namtin biar kono warantana nak kena kabanaya mali. Gergeran galgala agana masih semiti David. Rabbi kade chat mau lebih kaya rotan ya wajib wani kono mal sejauh. Aman lagi ya. Jiran mudi dimana sih dah kau? Jiran khalas, suatu jiran. Jirun tun, adlah kuma arab bulle beritu ni jiran madi emti. Insyaallah ni senarai jirati serai jiran. Wai biaya isbar, amannya amatati. Guyya torba saddeet yaa'in nurra isaa jiran ni bar. Muza bani di sumat lal. Aku mat isaanik kan musanitti duais nu godani rabbinis nu kan nagartee takka riskiin teenya nurra adda jettee ni beekte egaa walitti dhufnee feerma jiddu. Adda jettee beektu atis ni da'anni dalaga. Alhamdulillah warra keenya irraa gammachiisnee nuti irraa jiru bareeddu jiraatu jirra. Saniifuu ati humaan irraa yaadin ani amma keetiin kara dalagaa deema. Maalif khani beeytaami baati asitti simboos dalagarra an bartanaan dubbachu jira barree foon mara kon qabaati amanu mo obsi guyyaan tokkochaa kana rabbiin amata nu faa godhu naafiyatuyi akkas kha amma khaytin firaade maatiti nagadin geesitu awa sila gizeen si geesitana namo baraka waan biye bira si geesitu deemu na fakkaati bar guyyuma sabtii kana kawuma dhagawun dadhabee jibbe innaa jibbanneesa telefoon an zaati idame akhru wala garraan mara kon qabuti amman tanara osuma goromani ette oromon saabutu biye gizee qaadima isaaniif wajjin deemanii yaa kaan jaartii wajjin mana ta'an bakka ani kamutti yaadaan kuta gizee faa mara kon qabuti nama laa illa lakka hiriyaati yaa jaan akka hireeti yaa jaan malee inshallah sanifu ana ma khaytin deema khayna gaggeesi inshallah rabbiin gaafa nu ballisee akka hiriyaati nyan nu gatteesisus ni jirufa gatteenya sanifu isaaniif akkas godheef nuti akkas taanaa jennee dirqama hiraaruun qabnu maaliif ka isaanii godhe san nutiifis isaaniif rabbi irra hidee nutiifis nu haa godhu jennee du'aa kadhachuu qabna sii galee saniifuu tanamaatiif hin gaddi nuti amma kayni deemna. Ayyee isin gaggeessa firraa waa'ee gaggeessa.
Awwa Hussein gaayaa tulluu biyya. Ayyeen hin seena. Mana keessanillee babbareechitanii beeyte. Itti eegaa. Tole. Jaartiin xiyya wayii dalaga irraa baatu ishiitu gaafa nuunaaf isinis baatitti guutakka dhuftee anis irraa rawwaan hin dalagaa. Dhugaadha anis argeen beeku bar dumaashillee argeen beeku yeroo dheeraa turree jirra bar osoo waliin argeen kunoo hin tolu ni beekta jireenya dalagamaa akkanatti kafnu godhaa bar. Amma bargisiin ifin baasii irra dhaabbadhu isiidhaan geggeesse. Dumaashii geeggeessitee dhufaarta? Haa unu warra guyyaa sabtii dhagaa'e dhalaan guutuu kana dalagaa yaadi ni beekta. Sabtii kana guyyaan kun bar guyyaan kun guyyaa ajaa'ibaati. Saduu baatti kaniin siin jawaan. Hin fuutuu jaalliin hin horattu waan takka baqqaati. Akkanuma deemtaa qoy. Yaa obboleessa kiyya isaati nan beektu gartee. Yaa firoo keenyan taa'e. Maali sin beeku maan argaasuma deemuu si argaasuma deemu. Akka duraa hin naseete. Ayyee. Dur barani ka dhakaa fi mukatti warra keenya jijjiiruuf malee dhalaa janaajjanuu dhabeefi miti. Amma immoo waan hundaa jijjiiree jira amma jireenya warra keenyaa jijjiiree waan ta'eef. Amma immoo ajaa'ibaa tanaas baasee bar. Ati moo? Ati tu dhalaas baasu? Ati moo jetta. Ajaa'ibaa tanaas baasetti waan rakkadhe malee. Duuba wayyaa rabbi awwaala maa si harkaa fuudhaati nu garsiisa kaasiin dayinaa yookaan. Garsiisuun sin dhibiniiti. Ani ni beektaa mitiree warra ijoollee dhiiraa wajjin gala. Warra jaartii fuudhee wajji galtanii duraanii mana keessa. Sababa saniif qaama bootaa fiduu dhabeetiin fincayyoo bareedduu takka laal. Ililli jettaani bar. An duraan ilaal ati namarraa qorreeffatte dhuftee nan gaafattu manni kiyya mana keeti. Sannin beekaa barra manni kee akka mana kiyya ta'e nin beekaa. Kunoo jaartii xiyya kutti dalagaa ganaa baatii takka guutuu manni kiyya duwwata ati maal taati? Akkasitti ka'anis bara isin bira fiduu hin dhabne manni keessan akka mana kiyya ta'e hin beekaa dumaashilleen akka nama gaarii ta'an ni beekati. Osoo taate immoo yeroo isaan jiran osoo fidee irra natti bareeda ka yeroo isaan hin jirre fideetiin booda akka carraa ta'e dubartii mana fiddanii jedhanii akka jireenya keessan hin diigamneeti. Aboo jireenya keenya waliin jiru jiruuti. Naafi isiin laal wannummaan takka qarqara nuun baatu. Namaa si harkaa fuudhaa tana taa'ala jirtu sana fidii xiyya mana keessa jirti. Haa fiduuree? Fidi gaadeemi. Amma fidee dhaqee fiduu? Deem mana hangatuu tolcheetiin si eegaa deemi. Jetteere? Jennaan qaama fidee dhufa. Deemi gaa saayiba kiyya maal ta'e? Amma fidee dhufa. Woy. In turiin dafi ammas. Ammas hin dhaqaba. Yallaa dafi. Saayibni kiyya irra dubra fiduu deemu ta'a. Saayibni kiyya kanatti afeefi intaluma inni fidatu laalagaa waan hin taane taanaan isaafis waliin anis asitti dhaabbadhu irraa hin baafadhanillee. Rana marketti gaatilleen anis nin baafadhaati har'a rabbi na baasin deema. Wayyaa rabbi maali sama gurbaan isa akkana ture kun amalli isaan jijjiiramne isaa kana yeroo takka illee nuun fidadha jechuudha wallee dalaga kuteen isaanii dalagaa tana fardeessa gurbaan maali dalagaa inni geessiifi dalagee hojjetee warra isaanii hundaa gatteessisee maali kanaachi maal godhuu qaba takkitti harkatee irra utaalee manaa fuuldura dhaabbatee fidachuu qaba irra. Isaaf jecha mana kana hunda kana tolchee taa'u jiran mana siree jettamu dhufaarree baa hundi tolfadhee haa tullu yeroo keenya dhufee bara awwaa inni turti jeeti maal yoo goota dhufee jira keessuma jira keessuma keessuma tattaaqa keessuma biizinis tole ani sinumaan eegu jiraami tole haara mucayyoon bardhoo mucayyooleen tana mucayyoo maashaallah wal bara hayi maashaallah Saayiriyaan keeti jettu sun mana waliin galla jettu. kun hiriyyaa kiyya qaalii bara wajjin gallaa'e. Ayi si jan Hoziyaa nan jiran. Hoziyaa anillee firoomsa nan jaane tulluun kun ogaa wal harkattan maashaallah Barnoota gaarii isin haa ta'u. ayyaa tana bara gammachuun qabaaniis maal godhan egaa kunoo akkana jirtu mucayyoon. mucayyoon okeedha mucayyoon okee. Garsee miti mucayyoon bareeda. Waay maashaallah nama kanaan fiddaa'u sin seenee baran. Arrumaan sirraa hafee wan. Maal jettu Oromoon beektaa? Qotiyyoo gad jedheetiin deemu hageenni qotuun beekanii. Dhugaa keeti. Garaam jiree. Akkasumas saa ture nu. Har'aati mucayyoo kana fakkaattu fiduun kee
Ulumaafuu nama hundaa'u barnoota ta'ee ho'i. Akkana kaa kun ogarte. Ani barra ati obsitee nuti gurbaan kun hin fuudhu hin jaalatu maal jennu kunoo obsi kee arra intala maal fakkaattu maashaallah kana qooda kee godhe garabbiin. Eema yoo jarjaranis hin taatu kaa waan turtii keessa dhufu kana bara. Dhiisis gammadii ani sirraa gammadeetiin jiran. Galatoome saayilati. Okay amma anis gadiin deemaa. Karaa dalagaa deemuufi? Titiin deemaa. Xiqqoo waan isitti immoo jiraati. Warfaa riibaatti na bira faatu. Tole. Hooziyaa akka mana kiyya akkamitti agartee hin bareedu? Waaw maashaallah manni kee baay'ee bareedaadha manni kee. Gartee himtee akkatti bareessu gammachiise? Hedduun gammade malee sirriittan gammade ajaa'iba obbo manni sana ajaa'ibaati akkanaa hoo jedhee yaadne iyyuu ani arge jennaan lapheetti nafuun qattuma jetti bareedaadha manni kee hedduu bareeda. Galatoomii maal kana qofa jetteeti kana laaltee kana qofaa miti gorfaa hirriballee seennee si garsiisa. Akka inni bareedu. Gorfaa hirribaatirree kophaatti qabdaa? Kophaatti hin qaba malee. Baay'ee bareedaadha kan maashaallah sirraa jedhe ati nama cimaa wayii fakkaata hoggaas ilaalanuu ani sagalma keetirraa hin beeke nama cimaa akka taate. Galatoomii dhugaa galatoomii. Akkuma jedhan ka allaattiin qophooftu malee wayii barartiire. Bootaa teessuu fi bootaa itti dhaabbattu haga beektutti bara muka irraa teettisan irraa nu taaltu. Kanaafuu mana nan itti galu akkatti bareechitee qophooftee na eegdee jechuudha. Kanaaf si garsiise akkuma siin jedhe kaamanni hirribaa keenya sirri bareeda. San si garsiisuuf dura hiriyaa kiyya bira dhaqeetti mee deebi'ee si garsiisa mana hirribaa. Dhaqi gaggeessi kootu. Tole taphadhu akkuma mana keetitti ilaali. Tole. Saayiba kiyya. Ayee. Ilaa torbaan dhaqqabanni ani torbaanitti dalagaa dhufaa beektaa. Naaf gala. Akka feetitti kunoo sireenis kanaami. Muciyyoo jirees gaamchoon taatee jirti. Tole hiriyaa kiyya bara osoo si qabaachuu baadhe akkam taayyuu eessa abbaa kiyya seena. Natti hin dhuftu turunuwati. Naaf jiraadhu barati. Ati moo. Okay amma ani numan deemuuf hin deemaa. Kanaafin asitti kurfaa hirribaa wal dubbisne siin jee deemu waan hin deemu barbaaduufi. Naaf galee jira. Waan nyaatuuf waa hunda mana matbaqa keessa mana. Rakkoon jiru keessa. Kannii fi ulfii asiin siiqaa jiraadha dhageesse. Rakkoon qabu. Waliin bilbila. Tole. Dhugaa galatoome. Hayyee hiriyaa gaarii. Waaw maashaallah manni ajaa'ibatti bareeda. Akkanatti tottolfadhee sirriitti fataa jedhee totaa'a maaltu na cinqee miti. Dhugumatti manni bareeda mucaawee sagalee isaa hoggaan dhagahu. Ilmaan mana jijjigduu akka jaartii julloomte akka keessatti na galcha jedhee sodaadheen ture. Mana kinoo bareedaa kana keessatti na galcha. Mee mana hirribaan jedhu sanirree nan laala bareeda. Ajaa'ibatti waata nyaatamu fakkaata mucaan manni bareedaadha. Fooziyaa. Dhuftee? Maal taatee maa kophaa haasofta kanatti? Lakki beektaa amma ummaatiyyatti bilbileetan. Ummaatiyya maal naan jedhani waan naan jedhan tokkoon na keessa deddeebi'eetu yaadachitti. Ani bari biyyoota ta'e tamana xalabaatitti gattisa waa yaadattisa bar. Lakki mana xalabaa jiranii numaa yaadadhu baga mana xalabaa sanii bayanii baay'een gammadee jira. Tole amma mana hirribaa si garsiisan yoo asika. Tole natti agarsiisi. Tole ni kana qabadhu. Haa ta'u kun asuma. Asuma haa ta'u. Asuma haa ta'u wanni waa seenan hin jiru kootu. Yaayyee haa ta'u kun inoo asuma haa ta'u kinoo kun. Waa qabaa. Lakki haa ta'u mana xalabaati bahee waan ta'eef boorsaa tana hedduun jaaladha kennaa niitiin ani bira dalagu naa kennite waan ta'eef. Akkas saanan bareeda koon nu yaasika. Fooziyaa. Garte kan akkam hin bareedu. Ajaa'ibatti bareeda. Sirri bareeda miti. Kun immoo san caala sanuu laal. Sirri bareeda. Uffatni algaa keetitti irree laal mana guutuudhaan akkasitti ol fakkaata. Tun immoo saayibatii jetufte tuni. Nan jaaladha sirritti jaaladhaan. Saayibatiin bareeda miti. Baay'ee bareedaadha. Sirri bareeda laal kan inni keetti. Bareeda miti. Waan ta'e amma tapha hin jaalattaa. Inni jaalata jedhanii wuyyuu. Maali? Tapha hin jaalattaa. Dur bara yoggaa xiqqaa sana obboleettii narratti dhalatte takka jira bar. Isii wajjin taphanna. Ani reetan durii tokko yaadadheen obboleessi kiyyaa waliin akkanatti taphannatu. Akkanatti qabee baala baadhaa warra duraalaa. Gardee? Baay'ee nama kofalchiista inumaa obboleessa kiyya tokko natti fakkaate. Anu obboleettii kiyya duraanii takka natti fakkaatte. Maarree sanuma akka walitti fakkaate. Ka'ee foosii teenya. Anis kaasee nama teenya ta'a obboleettii wajjin taane ta'a duraanis ayyaanadheetiin haganasi tabsiise malee
akka seera keenyatti ka nam tokko yoo nikaa waliin hin hidhatin harkallee wal tuttuquu walillee hin taphachuun dhoorkaadha ni beekta miti. Anis ka sanuma ta'u ijoollummaa sayyaa dadhee saniis duukaa taphadhe malee waan biraa miti. Amma ka'iiti aga gaafa nikaa wal godhannuuti. Atis kophaa as rafta anis du'aan rafa jechuudha. Walitti namni karaa tokko hin jiru baree baree addaan rafna. Kanaafuu uffata jijjiiradhu ka'iiti as keessa uffanni ni jiraate. Barani uffata hin qabu uffata. Ni jira as keessa doolaaba baniiti doolaaba keessa jira. Akkasii jira as keessa baniiti as keessa sirrii. Niti qabdeeti. Maali maal taate? Maali kun wuccuun dillu kun ani takkaa lama naa bittee seebar maali wuccuun kun ajaa'amni niti qabdaati duraan. Niitiin kamaalaan siif bitee urgaa guyyaa siif haasofsiisan irraa guyyaa irraa uffata takka bitee sii galaanii bar manatti. Dhiifama naaf godhi. Tole amma jijjiiradhu anis amma. Baay'ee si rifachiise ani bee niitii qabdatan wuccuu niitii ta'e natti fakkaate. Lakki niitiin qabu anis malee maal qabaa miti ani dalagaatii yaa fi warra keenya qarqaaruun alatti ani dubara namaatu laalu. Kanaaf uffata keessatti jijjiiradhu manni hirriba illee kana. Tole. Anis fideetiin dhufa. Tole dafi kottu. Tole. Alhamdulillah ya rabbi. Tamasgeen ibboo dalagaa mana arabaatirraa bayyaneeffadhe. Inumaa ajaa'iba kun dhiira qalbii qabu qalbii xiqqoo odoon ta'in qalbii guddaa qaba an ajaa'iba. Kan haadhiif abbaan isaa halkanii guyyaa eebbisaa bulanii malee dhiira zabanaa kanaa miti. Dhiira zabanaa kana odoo ta'e dubartii meessa dalaydee meeqa dalaydee meeqa dalagdee as fidi mana farrashi mana bareechi niitiin abaluu san goote niitiin abaluu kana goote jedhee waa maallaqa ishee muuxat cirraa godhee harka duwwaalaan akka saahiniititti dhiqee akkatti qoorseetuma ishii lafa godha. Kuni arrabbiin eebbise. Eebbi haadhiif abbaa isaa waliin jira. Isa bichaa maal eebbisa naanna'uu haadhiif abbaa kiyya halkanii guyyaa na eebbisan. Gizeen maallaqa dalagee erguuf intala ta'u mucaa haadhiif abbaan eebbisee siif haa kennu. Bultii keessi haa ijaaru. Bultiin keessi haa urgaa'u. Goojjoon teessi haa urgooftu naan jedhanii na eebbisanii ajaa'ibatti. Warra mana ayyaana irra dalagaan kunne maal akkanatti teessee yaadu jirtu maal taate yoo? Ayyaana maaliif ga'e? Ati immoo eenyu ati? Eessaa dhufte? Ayyaana maaliif ga'e? Ayyaana Ramadaana ga'e moo Ximqata moo Faasigaadha moo Filchataadha moo maarree ayyaana maaliif ga'e ati ayyaana annaan jedhe? Haati Tami ayyaan jechuun haadha mana kanaati kaa. Ati eessaa fidanii siree tana gubbaan si kaan intalee akkamii kasi fidee siree ayyaan gubbaan si kaan? Inaffartooti ana malee dubartiin biraa mana kanarra dhuftee jirti. Ati mana geeleeti yaa teessee sanuun hallalu feetaasa mana geeleeti yaa tika geeleeti yaa ayyaaniin siin jee ayyaana Ximqata maarree naasoo isiin hin janneen ayyaan geeleeti yaan barbaada dhufe ani siidaan sisee ayyaan jechaa dhufe malee nama birooti as jiraan sanuu siree rakka nama wanni itti qob jettee naa teessu gubbannaa baata. Sanuma akkamitti silaa eessaa si fiden eenyu si fiden tan jaarsa si fide moo birooti si fidete moo eessaa dhufte moo manaa moo zaayira moo ijati yaan arku jira moo akkam isa? Ati qaanyin beektu dubartii akkamiiti anna koruu dhufte kun mana geeleetiiti maaliiti mana jaalallee kiyyaati. Maal isheen tun ofirraa baatee akka feetetti dubbattu kun? Ati oftaa baay'inarraa gadi kun mana jaalallee kiyyaati. Moo mana tasaasattee dhufte mana biraa yoo ta'e baay'inarraa gadi mana barbaadadhu mana biraa kun mana jaalallee kiyyaati yaadiifti tiyyanan koriin itoon. Dal ati numaa taaddaati kam gurbaan haa dhufu ati numaan taane kasi fide sanii waatee isarraa daleena ati numaa mana geeleeti yaa dhufte teessee siree gubbaa teessee mana maarreeti yaa mana dogongortee dhufte naa jetta ati tanii sirraa dalagu. Deemi beesi intal maariin baami us. Ittan itaan bal'aa dali intal naa jetti mana jaalallee kiyyaatitti dhufte baay'ishiin tun baajii naffartu tun marree qaanyin beektu taa dhufte mana geeleeti yaa mana geelee kiyyaa jechuu feeteeti tun moo ana dura ishii seensifate mucaan. Numa anati sajeje lakki boyaa dhufu tun tanuma ajaa'ibaati boo. Ammaan itti bilbilatanuma intaltuma akkana na godhatu tana agartee hayi tun ta addaatiyu mana dogongortee dhufte mana jaalallee kiyyaati naan jettiyu ammaan itti bilbila. Hello ayyaan ifiifuu arra baasa addaa kanaan harkeessiin jee baasa addaa kana mana kee intala takkaa jira isu kai. Dhaabbattu fiigii kottu hora mana keetii obboleettii guudiin siyaafachuu jirtu mana keetii si eeggachuu jirtu ijuma ta'e tanaan dhuftee agarta awwaan hin takka lama jee telefoonaan si adda baasuuf si himu takka illee hin qabu gizuma dhuftee jetee ni agarta intalti ta'a akkam kanaa jira barbareeta akka barbareeta ni sida agarta aannan amma garaan na dadhabee mana keetii irraa hin gaddeemu jiru darajaa gubbaa dhaabbateetiin si bilbilu jira dafii kottuu siin jee dhufuu baannaan aan si himeetiin jira geeleetti jira darajaa irraa gaddeemu jira wanni si himu jiraaf garaan na dadhabee.
gaafachuu amma ittan bilbila. Akkamitti odoon ichi qabu ishirratti na fida. Kijibaan kun sobaa. Somba isaa guutuun. Hello. Hello. Assalamu alaikum maalin jet. Malikum altu jira miti. Akkamitti odoo haadha manaa qabdu haadha manaa keetirratti na fidda. Haadha manaan qabu. Kinoo saabtittiin haadha manaa keetii dhuftee harrattee taasitti akkamitti algaa geeleetii yaasirratti jettee naan jettee toonaan lolte natumuu geessee inumaa natumtee baatee miti. Akkamitti dubartii natumsiista. Inumaa ifeedhu nyaata ati naaf iddee too dhuftu nyaata maaliin naaf iddaa miti. Asitti kinoo arraba micayyoo nyaadhee san jiraan. In barbaadu sin jedhe dafitoon kootti la amma an cufne xiyya goggowdutti. Hee. Ammarree na kijibuu fedhan haadha manaan qabu. Ani ganaa waxxaatidha maalii naan jedha. Anu amalee gawwaan inni maalla godhe gawwaa oolaa ana faana galee too dhufe mana akkati bareecha hoggaan naan jedhu ati bareeda maalii tanan jedheen oolaa wayiiti anu. Dhiirummaan haadha manaan qabaatiin tan mana akkati bareessitu eessuma jira inumaa hin jiru. Dhiira kaminni tan mana akkati odoo kobaasa jiraatu baleeffatu. Inumaa algaa dhiisaa too firaashi dhiisaa wannoo irra ciisu biddilibsii takkitti fooxaa dhaawun sobaa. Somba saayituudhaan bisin itoon. Way sireeti yamoo. Firo. Fira keeratti waamin diimu. Way firo. Fira keeratti waamin laggee. Mee dhaabbadhu fira maaliif si waama? Dhaabbadhu. Akkana dhaabbadhu. Maal siree tararraa gootaati? Wajji bultee? Eeguliin. Lakki nan tuqne waliin hin bulle giiftitti yemmuu tuqne nan tuqne. Waliin hin bulleen. Yen waliin hin bulleen. Intal basa bira foon kaayanii nama dhiisu jira. Lakki ni kaayidhaan malee waliin hin bullu naan jedhe garuu ake maal taatafati? Animoo jaarsa kiyyaa jaarsa kiyyaa kaaya suma. Jaalallee kiyyaa naafirree jaalallee kiyyaa bar. Jaalallee inni na sobe jechuudha. Lakki ana na sobe waggaa dheeraa waliin haasofne anaan waliin. Ati si tuqee amma maal gootee qortaa irra bari jaatudha. Inni kaa waliin hidhannee waliin bullaa naan jedhe malee omaa waan. Siin tuqne amma. Nan tuqne siin jedhe kinoolaan dhugaa siin jedhe waan feete ilaaluu hin dandeessa. Ilaaluu ni dandeessa. Dubraati. Animoo. Lakki boo'inni afuraffaadha garuu ani dubra takkaa dubruma dubra. Wayi fuudhatee. Eenyu fudhate? Dubrummaa fudhatee? Fudhanne boo jira. Siin tuqne. Eenyu? Nan tuqne. Ni sobda. Lakki ni sobu. Ni sobda. Maal goota? Sirreetti jira sirreetti. Waanti mee sirreetti jira dabbii koo. Raftee. Maal sirreetti jira goota? Maalo. Dalagatti. Giiftitti yobboleetti qabdaati. Dubartii akkamitti na uuta ilaala gadhiisna. Jaarsi kiyyaa wajjin maal godha? Gadhiisii opereeshinii ta'ee jira morma kiyya si harkattan balaata laalla opereeshiniin qaba. Kun sin ajjeesuuti. Wayyoo. Qola seefiin dhufa. Wayyoo eebala akkamiin natti fidee mucaasuun. Odoon itti qabu mana namaatitti na fidee dhufee akkatti na galaafata. Wayyoo morma koo maana nan bisne. Maalla godhu heddi. Niitattiin na jeestee bakka na geessu miti booshin. Amma eessa dhokodha? Amma isheen dhuftu tasuman taa'ee gaanu gahu. Yoom bishaan danfifachuutti jirti si'a bishaan danfaa yookiin zayitii danfaa natti na yookiin poolisii fiddeen na qabsiisti. Mana namaa dhufe. Firoon si wajji rafe morrafne. Jarti tulluuti berdaabu. Ayyaan. Fidettee wajji raftee? Ayyaan fidanii wajji raftee? Yaa hojii ati si jaartitii yaamne dhaggeeffadhu meetumaan. Si jaartitii yaamti. Akkama wajji raftee? Ablu masala fidee. Sirreetti yeroo fiddee huccuuti yetti qeessee shurraaba kiyyoon yetti qeessee. Abli booduu jaasu nyaati. Booduu jaasu nyaati. Hojii kiyya galakkisi. Allah dhiisi. Osman sitti moggara na gootiin. Nantukin dumachi. Akkam cakkan segooti jaartin ta'e achi deemee ati illee nurraa maal tokkana ta'e akkamitti dhufte jaartin ta'e Khayrii yaadaatu. jaartin ta'e mana dalagaa jirti yoo akkamitti dhufte
خيري يا داتو تلون تبدي أنا قاس قدامك مين كيس مين كيس أفرتها مين كيس وين وين ما بناقوني بدينا ما أتينا أفرتها يا وكيل سلام يا وكيل سلام أفرتها مين دوما أفرتها أفرسي أفرتها نراجديم أفرتها مين نراجديم سنجي لا الفروكين يا صاحبي أنا يوم تراث ست مين مالتي حالا mana keetillee dumaashii tigeetu bilbiliiti akka ani hiriyaat ya fidee jedhe itti himii isin jedhee ture دوبا يا تقول أن يا خيري يا دون خيتنا أكنا suni waanuma jiru dhugaa keeti garuu immoo haadha manaa keetitti bilbiltee dumaashii keenyatti bilbiltee itti himuu dhabuu keetiif immoo balleessaa guddaa qabda. Isa maal qabeenyi si tan balleessaa qabu tan mana kiyya ittee too mana namaatitti na fidde sobduu dhiira zamana kanaa tan uffata jijjiirratturreen qabaatin mana kana fakkaatu naan jettee too mana namaatitti na fiddee jaarsaaf jaartee akkanatti walitti naqe si malee tan balleessaa qabu tan albeedhaan naqalsisiistee oolte asitti kinoo mana namaatitti na fiddee balaa keetitti kinoo mucaan gandaa ويلولنا أو مجاوان بالليسين كم تجارة لو متيتي تناون تفيدني بيتها وان سجالة تو فيلالني maal jaalalli dhugaa jaalata omaan qaba waan naan jedhan isa jibbaa dhugaarratti dubbate ifa wana godhi jaalaluma ta'etu akkana na godhe malee waan biraatiif miti يا أبو مدي فماتي ديفا ما بقاني سماتي متيدي كانوا من يبدين هذا nin beeka akka tin fidan جوت نجاري العلمين جيس برما akka ati nama miskiina taate nin beeka دوبا مي مالي مي waan hundaafuu dubartiin hunduu akka hinaafan ni beekta مي كان دقيقة كان فوتون نبي كان دلنا نددي منياو kanaafuu osoo gaafsan ani akka an fidadhe ati ittiin ta'etti wanni kun hunduun uumamu nu yaasi amma mana yaalaa deemte نم جاردين بلا شكتي وهم تشكتوا أكرم يجوا amma booda si shakkatu ati nama gaariidha برنامج عندي دلال عندي كذا أنا مسريرة تنوف كم جدري amma nu yaasi mana yaalaa deemnati جرجرتون تملي أمال راجدين ولا ديو مسي قولي ديفا ما ناقولي هاكي مالك على راجدين أنا جرجرتون ترما كم ديفا نراجدين amma yaadin atama waan mana yaalaa fideetiin dhufaan أدي ديفا ما ناقولي